Riyaala tokko. 10. 50. 100. 500. Horuun kana caalu. Ayyee nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanutti hunda keessan isin agahu. Fakkeenyaaf birrii keessan fakkeenyaaf birrii biyya kamiyyuu ta'u birrii barbaadan ta'u birrichi garaa garaa haa ta'u malee fakkeenyaaf waraqaan isin ta'a maaltu nun ta'a wanti garaa garaa haa ta'u malee garaa garummaa qabaatu malee fakkeenyaaf birrii keessan hin qopheeffattan jalqaba gaafa qopheeffattan akkas jettanii yoo teessan fakkeenyaaf gudeenni keessan hin mul'atu bakka isinitti dhiyaaturra gudeeda keessan irra keeyattanii birrii keessan fakkeenyaaf amma bakka kanan keeyadhaan hin mul'atu waan ta'eef gaafa birrii isa kana akkana fuutanii akkana gootan isa jalqabaa fakkeenyaaf amma birriin kun isa jalqabaati san jalqaba lafaa fuudhu gaafa lafaa fuudhu kunooti ilaalaa akkanan godha isa kana lafa buuseen harka koosa kana asitti eeggadheen asitti fida deebisee hamma oo isa kana immoo jalqabaa akkana cabsee ka'een kunooti ilaalaa birrii 10 jedheen isin agarsiisa achi booda erga agarsiisee ka'ee hamma isa kana cabsee lafa kaa'a akkasiin taraa taraadhaan cabsitanii fixxanii jechuudha birricha cabsitanii lafatti fixxanii achi booda viidiyochaa silkuma keessan keessatti akkuma fakkeenyaaf amma gaalaarii keessan irratti waraabbattanii fakkeenyaaf kaameraadhuma waraabbattanii gaalaarii keessan keessa galfattanii achi keessaa booddee kaan maaster keessa sintanii achi naxxanii baafattanii jechuudha. Akkasii itti fayyadamaa nu jajjabeessuun dagatinaa gara aappii keenyaatti seenaa. Har'a immoo birriin tokko 5 ta'ee 5 10 ta'ee 10 50 ta'ee 100 akkamitti ta'a 500 akkamitti ta'a warreettanii nagaataniif nafaana bu'aan hordofaa. Okay. Kaza bakka fotoon ke video keenyatti waraabbanne dhanna videoon keenya asitti argama mee videochi mee dhaggeeffadhaa videochi akkatti waraabamu videochi waraabamu riyaala tokko walitti cabse dura walitti cabse ofuma bira keetee qaba lafa riyaala 5 10 fuudhee awwala walitti cabse walitti cabsee ka'ee deebise mataa isaatiin eeggataadha qaama isaa guutuyyuu akkan sochoon hin eeggataa hammas lammeessaa walitti cabsee ka'ee lafa kaa'a walitti cabsee lafa kaa'a 50 lafaa qaba 50 fudhata 50 fudhateera 50 cabsee ka'ee haasaa isaatiin eeggata maaliif akka inni waraabaa jiru kanatti waraabbadhaa isin Bishan horuun kana caalu kana socho'ee jechuudha. Hamma gaa kana erga jedhee akkamitti isan ni gatee isan ni fuudhe keessaa baafnaa wettan karaa gabaabaadhaan bakka kana dhufnee walitti kana bunnee bakka inni bakka kanatti eessa kun eddee kana qubana kana garru kunne san booda bakka maqaa siyaala nasti nu baasee achi kunne walakkaatti bakka lamatti kun addee kanatti bakka inni itti kute kana laalaa asitti kute erga kana asasiqee isii gatee 10 fuudhe 10 yeroo fuudhu islaal isii kana laa birrii isii tokko kana laa awwala agarsiisee ka'ee awwala agarsiisee ilaalchisee ka'ee walitti cabsee jedhe hamma immoo isii gatee 10 ala fuudhu immoo 10 immoo fuudheetuma jalqabatuun agarsiisinumaan cabse otuma agarsiisin cabse laa 10 cabsee ka'ee agarsiise kunooti jedhee isin immoo fakkeenyaaf hamma bakka kanatti sababni isaa maanni bakka kanatti rukutee ammas gaa
kunoo kirriisii kanatu garaagarummaa sabaa isaatti achi booda as dhufee gara walakkaa sammaa kana keessaa kuta as dhahee mee fakkeenya isaa ilaalaa 10 ta'eera jechuudha. Achi booda amma immoo 10 immoo akkam godhe waan 10 immoo hamma silaa lafa buusee wanti godhuuf kan isa rakkisu waan ta'eef hamma immoo 10 immoo yeroo lama cabsa tokko sila fuulduratti eddee kanatti cabse eddee kanatti 10 cabse hamma immoo isatti cabse yenna xumurarraan yenna agarsiisee ka'u cabse ammas asitti cabsee maal godhe bakka kana rukuttanii as rukuttanii walitti kuttanama achi booda 10 sanan gataariif lafaa fuudha 50 fuudha 50 cabsee deebise 50 cabsee ala deebisu hamma bakka kana rukuttanii bakka maqas kana rukuttan achi booda ammas walakkaa gara kanatti kuttan ammas akkana darbitanii 50 ammas cabsee qaba waan ta'eef cabsee qaba walitti butee qaba bakka walitti butu kanatti ammas as rukuttan achi booda isa rukuttan bakka kana rukuttanii amma immoo bakka walakkaa kana rukuttan walitti kutaara viidiyocha lamaan walitti kuteeraam hamma immoo amma fuulduratti buttan dhibba fuudhe lafa erga fuudhe ammas isin cabsaa cabsee deebisee bana hammas eessa rukuttan alan ammoo walakkaa dhabaaftan san booda ammas dhibbacha cabsee lafa qaa'a bakka inni walitti cabsu kanarratti viidiyoodhaan bakka lamatti kuttan achi booda eddeen lafa kaa'ee lafaa fuudhe amma lafa kaa'ee lafaa fuudhe kanatti lafa fuudhee 500 fudhatee achi booda bakka kana rukuttan hamma 500 ta'eera jechuudha. Mee gabaabinaan wanti sirreeffamu jira mee ilaalaa gaama. Riyaala tokko. 10. 50. Mataa isaas ilaalaa qaama isaas ilaalaa yeroo lafa kaa'ee fuudhu sana jedduun sochiin godhu. Erga 500 jedhee kan socho'ee horuun kana caalu socho'eera jechuudha. Okay. Kanaaf tirfii fuuldura jiru maqasii deegana rukuttanii tirfii fuuldura jiru fakkeenyaaf tirfii fuuldura jiru bakka kana rukuttanii akkuma maqasii waan fuuldura kanatti kuttan kunoo itti kuteera. Bakka kana walakkaa kanatti yoo inni sirrii walitti galuu dide fakkeenyaaf amma laal bakka kanatti garaagarummaa yoo inni godhate bakka mallattoo eksitii kana rukuttanii san booda inni asii fidee akkana ol fuutanii bakka kana rukuttan gaafa as rukuttan bakka kana rukuttan yoo isin as rukuttan akkanatti fuutanii dhumaan geessan walitti buta bareechee otuun beekamin darbaa jechuudha yoo akkas godhan. Otuun beekamin darba. Kanas akkas gootanii hunda basaatu akkas gootanii jechuudha. Yoo fakkeenyaaf birrii tokkichaa 10 qofan fakkeenyaa 100 qofan 500 baasee dhiisa yoo jettanis hin dandeessan. Akkamiin tokkichuma kana qofa gootanii inni immoo xaaxaa qabuyyuu yeroo waraabbattan akka itti waraabamu mataa keessan sosochii qaama keessanii eeggachuu ilaalcha ija kee fakkeenyaaf amma bakka kanatti hin beekamu laa. Wama as ilaalaa fakkaata malee waan socho'e fakkaatu. Amma bakka kanatti waa mataan isaa socho'aadha waa. Haala kanaan kanumaa jechuudha. Kanuma gootanii raayititti goota bakka kana rukuttanii bakka kana ni rukuttanii achi booda Sikan lakkaa'ee asii hinnaan daawlood godheera jechuudha. Waan daawlood godhee qabuuf gadi gochuun barbaadu jechuudha. Akkasitti kaanumaa jechuudha waan baay'ee nama rakkisuu miti kun
namni baay'een baruu danda'a kana waan nama rakkisu miti. Galatooma ulfaadhaa. Nu jajjabeessuu hin dagatinaa.